dubartiin takka erga heerumtee erga abbaa manummaa irraa qabaate erga haadha manummaa taatee mana san keessa jiraatti ta'e wanna inni jedhe dhageette kaalsii miti mana san baadhadhuu jedheen dandeettu baadhachuu waan asii danda'amu taanaan baadhachuu qabdi. Erga dhudee bibire. Akkasuma warri dhiirallees gahee isaanii bahuun qaba. Yookaan ammoo gaafa ati kaalsii isaa uffata isaa wanna inni isin jedhe san hin goone akka aadaattis ta'e akka amantiittis ta'e dubartii afur sirra fuudhuun kan kee waan hin oolle. Afur fuudhuun sunnaadha. Kanaaf ammoo wanna inni jedhe takka lama yoo guuttaaf ta'e dubartiin biraa wanti irratti barbaachisee isa fuusisu hin jiru. Keessumaan ijoolleen baay'een shamarra Arsii afurillee irratti fuudhuun hin jira. Aadaa akka aadaa Oromoottis ta'ee keessaanuu warra Arsii kunniin afurii shanillee fuudhanii hanga jaalleen jira afurii lafanii jechuudha. Kanaaf ammoo wanni inni jedhe san kabaja abbaa manaatiif qaban san mataa gadi qabanii isa wajjin buluudha. Yookaan ammoo shanii ijaa sirra fuudhan afur dhiisanii. Erga wanna inni jedheef hin goone ta wanna inni jedhuuf taan jedhee waan an jedhe naa gootu san fuudha jetti dhiirri amma. Kanaaf anaanii an dhiira Oromooillee hin barbaadu yoo hin barbaadellee amma Kanaadaan jira faranjiin suqachaa jiran. Ati yoo maaliif dhiira Oromoo barbaaduu dhabdire eega mirga qabaatee erga fuudhu mirga isaa ta'e karaa aadaatiinis karaa amantiitiinis halaala eega ta'e maaliif hin heerumne ilma Oromooti maaliif faranjii barbaadda? Ani wanni inni jedhee dhibbaan dhibbattiin guutaa fi mana keessallees ala keessallees akka dhiiraatitti nan qotaa nan bocaa bakka ani wanni narraa hafi tokkos hin jiru. Kanaaf isaan ammoo kun birrii Gaafattee dubartiin takka namni tokko islaamummaa yoo qabaate lammii biyya kamiyyuu haa ta'u karaa yoo heerumte maal rakkoo qabaa akka seera shari'aatitti kan jedhu gaafatte gaafii tanas sheek ukaashaan kennallee rakkoo hin qabdu waa takka jechuun deebisanii kanarratti ani yaada takka kennuu barbaada. Yaanni an kennuu barbaadu maali yoo jettan sirriidha. Karaa shari'aatiin rakkoon hin jiru karaa shari'aa islaamaatiin yookaan amantaa islaamaatiin haa ta'u malee ani immoo karaa akka yaada sumayyaatitti wanti an jedhu takka yoo jiraate uummanni namni Oromoo ta'e tokko Oromummaan tun Oromummaa cimsachuu sabboonummaa cimsachuu isa ofiirratti akkasuma musliimummaan islaamni Oromoo keessallee ni jira waan ta'eef sanyii keenya yookaan Oromummaa jijjiiruu baannee kan jedhu yaada kiyya kun yaada dhuunfaa kiyyaati. Namuma keenya barsiifannee wal barsiifannee jaalala wal barsiifnee namuma keenya heerumnee sanyima Oromoo tana Oromeessuu qabna. Oromummaa ta'e cimsuu qabna waan jedhu irratti amma arabdootas yoo laalle isiin musliima jedhanii baay'een isaanii kan dubartii Oromoo musliimaa hedduminaan fuudhan homaa hin argine jechuudha. Kana waan ta'eef Oromummaa keenya nutitu cimsata waan ta'eef dubartii mateen ta musliimaa dhiiruma keenya kan musliimaa haala shari'aatiin yoo danda'amee fi rabbi laaffisee fi jedhe akkasitti karaa saniin osoo cimsannee sanyii ta'e jijjiiruu baannee natti tola jedha. Karaa Sumayya waajjoo afaanillee si more. Haa ta'u garuu dhiifama ajaa'iba. Haa ta'u garuu Oromummaan tunillee hedduu takka hin ulfaatti. Saba guddaadha. Saba cunqurfamaa ture. Saba sanyii isaa gara fuulduraatti itti fufsiisuu qabnudha nuti yoo deemnee lammii biyya biraatitti heerumnu daa'imni keenya sun lammii biyya biraatii nuufillee cinqiidha. Maatii waa hedduu keessatti iddoo amantaa san qofa laaltan malee dubartoonni teenna hedduu namatti ulfaata. Akka kiyyatti akka yaadu sumayyaatitti ni ulfaata waan jedhu kaasa. Taan irraa waan irraa hafe immoo abbaan mirga isaatii amantaa isaatiin waan wal ta'u taanaaniin karaa barbaade heerumuu mirga qaba laakiin immoo ta'irra cimtuu tamii bakkee Sume isaan akka shari'aatti jedhan malee akka Oromummaatitti hin jenne bar isaan akka shari'aa qofatti mani akka Oromummaatti hin jenne Oromummaa sirrii miti akka shari'aatti jedhan isaan akka shari'aatti. Gaafii kanarraa haaseef Sumayya wanni ni waan kanarraa dubbadheef si galti dhiirti teenya jechuun islaamummaanis tasaati Oromummaanis tasaati tiyyaa miti. Wanni nan barbaadu kabajaa jaalala
dhugaa. Si galtee? Dhalaan harree miti. Dhalaan gabraa miti. Dhiirti teenya akka gabraa akka sareetti dhalaa miilaan irra deemti jechuudha. Si galtee waliin si jechuutti jiru. Kanaafuu namni dhiira ifii jabaa yoo harkate, isii kabajuu harkate, wannummaan alagaa laaluuf hin jirtu. Wanni alagaa laalaniif hin jirtu. Si galtee? Raayyaan abbaa mancaa akki jedhanii namni akka fedhu dhabe akka hin feene tahaa. Si galtee waliin si jechuutti jiru. Kanarraahi waan kana dubbadhee wanni gurra qabatanii jedhaniif hin jirtu. Rabbiin hangaafaan du'ee gosta mijee hangaafatu ati Oromoo naan hin jiru, ati Kutaataa naan hin jiru, ati maali naan hin jiru. Islaamummaa tiyyaan Rabbii kiyya biratti wanni tun bareennaan godhuu miti akka gaariitti gartee yoo itti amane niin godhaa jechuudha. Namni dhiirti teenya jijjiiramuu qabdi. Dhiirti teenya dhalaa kabajaa itti godhuu qabdi, ulfina itti godhuu qabdi. Tuffachuun qabdu. Dubartii tana ni agartan akka meeshaan laalan akka biizinesaatti maallaqa dubartii irraa nyaatanii dubartiin akka dalaydee maallaqa itti fiddu fedhan nuti gabraa miti. Arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kan uume. Mas'uuliyyaan manaata waanni hundaa namticharra jirti isiirra hin jirtu. Wannummaan isiin dalaydee dhiira masruuftuuf maal? Isiin gabraa miti. Baankii isaatii miti. Akka meeshaatti ilaala. Itti kijibee waa meeqa isii godhee viidiyoo isii maree qullaan si baasa je'eeni funyaan isii hadaan hidhee lafatti rigee. Kanaaf wanni akkanaa yoo jiraate dhiira alagaa san harka dhibba takka irra filadhaa jechuudha. Kana kabaju. Ka kabajaa natti godhu. Si galtee dhalummaa kiyyaan Oromummaanii miti dhalummaa kiyyaan eenyummaa kiyyaan akka obboleettii akka haadhaa kana laalu. Ka gartee dalagu. Na jiraatu. Dalagullee horiin isii ha isiiti jee kanaa kabaju. Karooran deeme galma gahaa jechuudha. Walumaa galatti kana jechuun barbaada. Filannoon keenyas dhiira bareedu dhaabbinni isaa maaliin isaa osoo hin taane just nama hojjetu. Qabrarri kan jedhe kan inni hojii oolee safara keessa dhufu laal abaluun dhufe jedhanii kan sodaachisanii yoon nama sodaachisuun beektaa miti nama akkasii my forever jetta. Kana kinoo ka asirra na walii oolu kana haadhatti yaani ol galee iyyuu laaqanan qopheessuuf. ምንድን ነው ይሄ ኬክ? Geetteetti dhamsi kan kee naagalee jira biree sabboontu teenyaa intala qabxooftuu qarree Oromoon biyya kana keessaa qabu akkasumas intala cimtuudha asumaan jabeeffadhaa jabduu teenya isiniin jechuu barbaanna. Haaluma kanaan sagalee gamaa foddaa bilbila kennaatiin nuun geettee bireen dhaamsiisin yookaan immoo osoo silaa ta'e kam akkam barbaada jetteet isiin filannoon isiin qabdu gadi bu'ee isiin hubachiisuu barbaada. Haaluma kanaan gurra keessannaaf ergisaan dhaggeeffattoota keenya bireen maal isiniif fakkaate? Tokkoffaa irratti ulaagaan isiin barbaaddu Oromoo ta'uu, Oromummaa isaatirraan immoo ilma sabboonaa, ammas immoo bifaa fi yookaan immoo dheerinnaa fi gabaabbina osoo hin taane haalaaf amala isaatii fi nama dalagatu yookaan immoo nama ammallee akkuma fedhe asiif achi yeroo isaa qisaasessu osoo hin taane nama yeroo isaatitti fayyadame haadha manaa isaa kabaju. Ulaagaa akkanaa kanaa irraa barbaada jetti bireeni. Itti aansee immoo ammas nama dalagatu yeroo jennu dalagaa guyyaa qofaa miti hin beektan hundi keessan maammadoon kennaa hanga gadi bu'anii itti himanitti dubbiin galuu fi dhabuu dandeessi jechuudha. Yoo kana jedhu warroota as keessa jirtan osoo hin taane warroonni gamarraan nu daawwataa jirtan maammadoo biyya alaa biyya keessa biyya arabaa biyya faranjiitti argamtan hunda keessaniif dhaamsi kun isin hundaaf jecha nama dalagaa halkaniitis ta guyyaatis taabtaabii halkaniif guyyaa nama seeraan danda'u ulaagaa akkasii nama guutuu danda'u jetti bareedduun tiyya. Akkasii ammas immoo nama sodaatamu nama dubbii hin baay'ifne nama haasaa bakkuma argetti haasaa hin oolle jetti. Ammas haaluma kanaan namni ulaagaa kana guutuu danda'u yoo jiraate biree teena ashilaa jenneet isinitti qurqurraa yookaan immoo taartarii jechaa
hobbee jecha akkasitti haala bareedaan aadaa Oromootiin faayamtee gadi isinii baatiin intalti teenna isiniin jenna ulaagaa kana guutaa warri maammadoowwane. Amma namni dhaamsa qabdan namni gaafii qabdan as bahuu dandeessan akka amma gaafii qaba samayya jaalala tabarakallah arra ajanda ajaa'ibaat izin gaafii nobbaleetti teenya amma dabarsitu kun izii ani bara dheeraan beeka gara miidiyaa kana taqubata kan dhaabaa turte isiidha ilaa amma singirin teessee maammadoo isii ta'uu dhabdeet immoo akkam yaahi maashaallah isa kana osoo naa deebifte baay'ee gaarii natti fakkaata isiin namni gaafii tana waan takka yogguu dubbattu waan dhugaa jirtu ati baduus ta'ee gaariis TikTok akkuma dhufeen nabanti aram waggaa 5 olii barinnu am kanaafuu TikTok kanarraan ture garuu Facebook hin fayyadamu baay'ee inni Facebook irra beekan ana TikTok irra na beekan ijoolleen baay'inni arabaa wal beekna yoo san jechuudha. Kanaafuu amma inni waggaa san guutuu irra ture ani immoo maaliif kaleessan dhufin. Kanaafuu miidiyaa irratti fudhatama qabaachuudha malee nama waggaa dheeraa miidiyaa irra turuudhaa miti. Isin ergama qabdanii beeka warri koomantii barreessuu jirtan wallaa warra ergama qabu tajaajila dhufee koomantii barreessuu jiru. Ergamaan dhuftan argitanii kadhatee jira. Ergamaan dhuftan laa isiniin naqee Smarti naafin smartiidha wallahi laazim anamma isa dhaqee haasoo isaa dhaggeeffachuu jira hin jiru garuu saayikoolojii bar maafi kofaltan wallahi isa isin erkinu ergee wallahi abilla amma miidiyaan kun bar kadirtu erge kok gali mera bisa dadu kan jadi Tiro kadir tu erge si Umar hana asgara-gal kita kingi jalan aja Oromo. Dhaggeeffadhu. Ani kun ilma afran qallooti. Ani kun itu murawaati. Ani kun ilma sikkoo mandooti. Ani kun ilma humbannaati. Ani kun ilma macaaftuu lamaati. Ilma galaan. Sun hunda gosa ilma Booranaa. Tubanna taasuna fi bira dhaqa Kadir King jedha kino umani dingil Ayah ishee dhaggeeffadhu. Ayah dhagee akka ilma Oromoo dhaggeeffadhu ayee. Akka ilma ayyoon jedhu ma waa himattaat. Ayah dhaggeeffadhu. Akka ilma Oromoo dhaggeeffadhu. Akka ilma Oromoo tokkotti na jaalachuu mirgan qabani. Jaalala naaf qaban naa ibsu mirgan qabani. Mirga qaban dhibban. Mirga qabaannaan kunoo Kadir King jedhanii barreessan. Hoo barreessan maaliif barreessite jechuun hin dandeessu. Yoo barbaade soofti sii kan ofirraa hixa. Ani uun barreessa. Kun si boocisa taanaan soofti sii kan Kadir dhaggeeffadhu. Psychology namaa kan inni beeku. Kadirtu isin ergeemii jedhee kolfatti gaffuudhe koomantii cufti. Sambooda keessaa uttaane tokko jira. Ishi haa jedhuuni. Wallahi haa jedhuuni. Okkee rakkoon qabu. Yoo jedheeni
jechuma sanuu hojiirra naa oolchaniiyu ijoolleen jechaa jirtu kun hundi isaaniitu warra wallaahi kunoo summii gandummaa hin qabne. Warra summii gosummaa hin qabne ijoolleen Kadir King jechaa jirtu kun hundi wallaahi. Kan akkasii beeku. Naafi kiyuun jedhaa isin. Ay. Ani bar maali akkasii jibban hin fedhu. Dhaggeeffadhaa ijoollee. Warri gandummaan beenne dhaggeeffadhaa. Warri gandummaan beenne warri walqixxummaatti amantan Kadir King jedha. Warri ammoo agartee gandummaan isin keessa guute Naafi King yoo jettanis it is no problem. Walitti diroola argitanii haasofni isaa namaaf hin fudhatu.